Nagaa faraarri waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maatiiwwan waaqayyo iddoowwan garaagaraa teessanii sagalee kana daawwattan hunduma keessaniif guyyaa har'aa ani obboleessi keessa Raajii Daawit Hirphaa waldaa agarsiistuu mootummaa waaqayyo magaalaa Ambootti argamtu bakka bu'uudhaan sagantaa addaa waamicha isinii gochuun jaalladha. Waamicha gochuu koo dura garuu sagalee waaqayyo keessaa kutaa tokko dubbiseen sana booddee waamichaaf yaada qabutti darba. Sagalee waaqayyo keessaa kutaa amantoonni yeroo baay'ee ittiin yaadannoo keessan laphee keessatti deebi'u. Faarsaa 40 lakkoofsa 1-2 nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Ani abdii guutuudhaan waaqayyoon eeggadhee inni immoo gara kootti jedhee iyya koo naaf hin dhaga'ee inni boolla hursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaas harkisee na baase. Inni miilla koo dhagaa hin sochoone irra naaf dhaabbachiise ejjennaa koos anaaf hin jabeesse jedha. Jabina kan namaa kennu waaqayyodha. Jireenya namaa keessatti isa baratuuf, isa hojjetuuf, isa tajaajiluuf, isa daldaluuf qixa kamirratti iyyuu jabina kan namaa kennu waaqayyodha. Jabina argachuuf garuu gara waaqayyoo ilaaluun ga'ee namaati. Namni gara waaqayyoo yoo ilaale waaqayyo immoo nama gara salaleef jabina kenna. Nama waaqayyo jabeesse immoo barri, haalli, yeroon, siyaasni, dinagdeen wanti kan mo'achuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu jireenya keenya keessatti gara waaqayyoo ilaaluun murteessaadha. Namni gaafa gara waaqayyoo ilaalu immoo mo'icha argata waan ta'eedhaaf sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu akkuma dubbatu gara saalaalaa fuulli keessa naa ifu qaaniidhaan deebitanii lafa ilaaltaniidha. Namni gara waaqayyoo ilaale hin qaana'u, jabina argata, mo'icha argata. Egaa gara waamicha kootti yoon darbe waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo magaalaa Amboo kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti argamtu bara kana keessa konfereensii guddaa qopheessite hin beektu. Kana qopheessuun keenya immoo cal jennee osoo hin ta'in laphee keenyatti waan fideef giddu galeeffannaan keenyi ergaa keenyaa fi saba keenya giddu galeeffannee ji'a ja'affaa kana keessa jechuudha gaafa guyyaa 7, 8, 9 sagantaa addaa guyyaa 3 kanaaf qabanne jechuudha. Konfereensiin kun konfereensii guddaadha. Namoonni garaagaraa argamanii nu duukaa isin tajaajilu. Guyyaa sana irratti yeroo waaqeffannaan hin jiraata, yeroo dubbii waaqayyoo humnaan dubbatamu hin jiraata, yeroo itti namoonni hidhaa diinarraa hiikaman hin jiraata, yeroo ergaa sagalee raajii namoonni jajjabaatan warra dhukkubsataniif gaaffii garaagaraa warra qabaniif yerootti araara waaqayyoon gaafannu hin jiraata jechuudha. Kanumaaf iyyuu namoota garaagaraa bira akka ga'utti namoonni onlaayinii waan garaagaraan sin qaqqabu sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan namoota biraan akkasiin geessan waamichi sagalee waaqayyoo akkasiin namoota qaqqabsiistan jaalala waaqayyoo irraa ittiin dabarsa. Fuuldura keenya gaafa guyyaa 7 waaree booda jimaata jechuudha. Sa'a 8 kaasee 8 qidaamee jechuudha. 9 guyyaa dilbata guddaa. Guyyaan kun 3 waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo magaalaa Amboo akka ajaa'ibaatti namoota dhangaan hafuuraa gurguddaan harka jiru wajjin qabatte isin dhiyaattee jirti. Argamaa hirmaadhaan dhaamsa keenyadha. Eebbifamaa hirmaattuu eebba kanaa ta'a. Sheer gochuun waliin gaasin hin kenna. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Gooftaan si wajjin haa ta'u.